sera safu sera safu 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 sera safu sera safu sera safu sera safu sera safu. Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenya. Bakka jiraattan daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti simbiraa qaqqabu. Illaamuu Dajanee fi Zinnaa Sholaanii Doorsis Stuudiyoo jirra. Kun sagantaa safuu seeraati. Bakka garaa garaa teessanii sagantaa keenya kan daawwachaa jirtan hundi keessan kunoo qabxilee adda addaa kan qabu sagantaa keenya qabannee dhiyaanneerraa nu faana tura. Qophii keenya har'aatiin egaa odeeffannoodhaa jalqabee hanga isin qophii maal gaafattu jedhutti waa hedduu simbiraan keenyaati. Isinis yaada keessan nu biraan ga'u keessan hin dagatina. 0928 lakkoofsa bilbilaa keenya akkasumas immoo imeeliin keenya safuuseeraa@gmail.com jira oromiyaa@yahoo.comis imeelii keenya. Karaa feesbuukiitiinis egaa feesbuukiin iddoo iddootti ugguramee jira garuu warri feesbuukii fayyadamuu dandeessan achirratti safuuseeraa kan jedhu laayik gochuudhaan ergaa keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Amma taansuudhaan akka tartiiba sagantaa keenyaatti odeeffannoo qabna miti illa. Odeeffannoo sitti qindeesse. Odeeffannoo keenya egaa tokko ollaadhuma keenya fagoon deemnurra gara Ugaandaatiin waattima. Iddoo akkas ta'e gara stuudiyoo isa sanaatti deemtee odeeffannootti himtee waliin deebinaa jechuudha. Walitti deebinaa jechuudha gara kanatti immoo. Egaa kun sagantaa safuu seeraati odeeffannoo daawwadhaati walitti deebinaa seera safuu qaba safuunis seera qaba. Tole daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti jira yeroo odeeffannoo simbiraan keenya harka qabnetti kan jiru. Odeeffannoo keenya har'aatiin asuma ollaa keenya gara Ugaandaadha kan deemnu miseensi paarlaamaa Ugaandaa kan ta'an miidhaa dubartoota labsuudhaan dhiironni haadha warraa isaanii reebuu qabu jechuu isaaniitiin akka dhiifama gaafatan dhiibbaan irratti baay'achaatti kan jirugaa. Onesmoos Tuwaanamaaskoo kan jedhaman egaa miseensa paarlaamaa biyyattii kan ta'an jechaadha. Televezyiinii biyyattii NTV jedhamu irratti dhiyaachuudhaan haadha warraa kee qixaaxachuu qabda. Yaada jedhu kan isaan dhiyeessani. Egaa dubbiin kunis fayyadamtoota miidiyaalee hawaasummaa irratti baay'ee qeeqamaati kan inni jiru jechaadha. Akka dhaabbileen mirga dubartootaa fi falmanitti garuu dhimmi isaa kun baay'ee kan qeeqamee fi keessumattuu miseensi paarlaamaa kuni wal'aansa xiinsammuu isaan barbaachisaa ni qeeqanis kan isaan jiran. Mister Onesmoos egaa gocha sarba mirga dubartootaa kana wajjin wal qabatee dubbii dubbataniitiif uummata fuulduratti bahanii dhiifama gaafachuu qabu kan jedhu dhiibbaan irratti baay'achaatti kan inni jiru. Keessumattuu dhaabbata mirga dubartootaaf falman keessatti tokko kan hojjetan Dayaana Kagaaree BBC'tti akka manittichadha. Miseensi paarlaamaa kun miidhaa dubartootaa fuulduratti akkasitti bahanii dubbachuun isaanii kan nama naasisuu fi gochi kunis immoo yakkadha jechuudhaan kan isaan qeeqan jechaadha. Ugaandaatti egaa dubartootni umriin isaanii 15 hanga 24 jiran keessaati baay'inaan dargaggoonni kan ta'an jechaadha. Isaan shanan keessaati dubartiin tokko miidhaa mana keessaa wal fakkaatu kanaaf akkasumas immoo miidhaa wal qunnamtiitii saalaatiif akka saaxilaman gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan bardarbeen ni mul'isa. Egaan fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa sagalee gabaabaa gaazexeessaan NTV kan miseensa paarlaamaa kan hojjetan haasaa isaa kan inni Facebook irratti maxxansee kan sooshaal miidiyaa kanneen biroo irrattis kan isaan waliif qoodaa turan kan immoo waliif sheer gochaatiin turan qeeqaati yaada kana jechaadha. Namoonni yaada kana qeeqan hedduudha. Kan isaan deeggaranis garuu hin dhabamne jechaadha. Gochaa dubartoota yookaan immoo haadha warraa isaanii qixaaxachuu qabu kan jedhuti wajjin wal qabatee kan isaan dubbatan jechaadha. BBC Focus Africaanis egaa gaaffiif deebii taasisee fi jira miseensa paarlaamaa kanaatii fi isaanis egaa gaaffiif deebii kanarratti muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan kan waan isaan dubbatan ni jira. Ani jechuu kanan barbaade reebicha cimaa miidhaa fi du'aaf saaxilu osoo hin taane kan biraa kabaluun ni danda'ama jechuun barbaade. Sababiin isaas immoo sirreeffamaaf waan ta'eef waliin teenyee furmaata kennuu ni qabna garuu kabalaanumaa miti yaada kan isaan kaasanii. Egaa yeroo tokko haadha warraan kiyya na kabaltee jirti anis akkasuma ishee kabaleen jira kun anaaf rakkoo miti kanaafiyyuu wal sirreessuudhaaf akka ta'etti kabalaanumaa miti garuu miidhaa guddaa geessisuudhaan ni guddaanii kaa jedhutiin yaada isaanii kana BBC'tti kan isaan dubbatan jechaadha. Egaa dhaabbilee mirga namoota mirga dubartootaaf falman keessaati achi keessa kan hojjetan keessoo kan taate adde Kagareen garuu lolli furmaata hin qabu keessumattuu kaballaan kunis iddoo kamitti akka dhaabatu hin beekamu waan ta'eef iyyuu furmaata miti kuni furmaata ta'uu kan danda'u
wal hubachuudhaan haasa'uudhaan mariidhaan garaagarummaan jidduu isaanii jiru kan inni furamuu danda'u kan isaan kaasan keessumattuu immoo dubartoonni fi akkasumas warri dhiiraa wal dhabdee keessa galan keessumattuu abbaa warraa fi haati warraa wal dhabdee keessa yoo galan bakka namni hin jirre kophaa isaanii dhaqanii taa'anii mari'atanii rakkoo jidduu isaanii jiru ifatti furmaata kaa'uun ni danda'a malee gara reebichaatti galuun kun dogoggoraa akka abbaa warraa fi haadha warraatti tajaajila dhufanii nu biraa argachuu qabu gorsanii kenninaa fi keessumattuu warri dhiiraa kun of tuulummaan keessa isaanii waan jiruuf jecha dhufanii gorsa maatiin fudhatanii gorsa osoo fudhataniiti of jijjiiru lolaanu kan immoo kaballaan kan immoo dubartoota irraatiin miidhaa geessuudhaan falli argamu hin jiru mariidhaan waa hundeechuudhaan gochaa namicha kanaa kan isaan qeeqanii jiran miseensa paarlaamaa kan ta'e keessumattuu gaam tibba kana guyyaan dubartoota ayyaaneffamaati kan jiru pirezidantiin Ugaandaa Yoweri Museveni torbee kana keessa jechaadha guyyaan dubartoota wayita kabajamugaa dhiironni dubartii reeban gowwaa fi kan of hin beeknedha jechuudhaan qeeqanii turanii miseensi paarlaamaa kan usigaa tariitii pirezidantii biyyattii Yoweri Museveniidhaaf deebii kennuudhaaf kan isaan dubbatan fakkaata jechuudhaan namoonni hedduu kan isaan qeeqaas kan isaan jiranii maalumaafuu mirga dubartoota wajjin wal qabatee hedduu kan qeeqamu waan ta'eefidha miidiyaaleen addunyaa BBC dabalatee kan isaan qeeqaatee jiran odeeffannoon har'aaf qabanne kanumadha qophiileen keenyatti fufu. waan ajaa'ibaati miti. Egaa silattis waa'ee dubartoota haasaatiin jirra inni waa'ee kanarratti qindeeffannee jira. Tibbuma isaatu yeroo itti guyyaan dubartoota akka addunyaatti kabajamu maarchi 8 kabajamaati kan jiru guyyaa dhuma baatii sanarraa jalqabee amma ammaatti kabajamaa jira. Kan ammatti dubbiste kun immoo kan immoo odeeffannoo ammatti argattee nutti himte kun ajaa'iba miti. Egaa kun akkasuma reebamuu qabdi. Namni seera baasu ufuma isaati. Seera cabsa. Kaballaa namaa miteedha. Yeroo baay'ee kana qofaa irratti utuu hin ta'in wantoota garaa garaa irratti argina. Seera baasaa seera kabachiisa jettee qaama ta'e tokko yeroo seera cabsu argita. Yeroo balleessu argita. Namichi kunis immoo akkasuma dubartii irratti ta'uu isaatu adda isa taasise malee. Hedduu isaaniiti fakkeenyuma amma namni kun bahanii haa mul'atan immoo waan isaa waan cimaa waan ta'eef maaliif mirga dubartoota akka addunyaatti kabajamaa jiru irratti isaan garuu dubartii kee qixaaxachuudhaa kaballaan dha'uun jechuun isaanii ijoo dubbii ta'e akka addunyaatti miidiyaaleen haa dubbatani malee hedduun isaanii keessumattuu biyyaalee Afrikaa keessatti miseensa paarlaamaa ta'u paarlaamaan immoo seera baasa garuu waa'ee seeraa hin beekan dhuma isaanii. Yeroo darbis akkasuma odeeffannoo kana wajjin wal qabatu tokko lammii biyya biraa ta'e miseensa paarlaamaasii ta'uu kan dhufe tokko jettee kan dhiyeessite na yaadadha. Awustiraaliyaa keessatti jedhanis gara Niwuziilaanditti kan deebi'e jechuudha. Kanaaf miseensuma paarlaamaa ta'aniitu seera baasu jedhanii uummata irraa eegaa isaan garuu seera mucayyuu hin beekan dhuma isaaniiti. Egaa darbee immoo akkasumatti eegusaan saaxilamanis ni jira. Nama oshubbo isa ofii seera baasaa seera cabsan kana fakkaata odeeffannoon keenya karaa lakkoofsa bilbila keenya gaaffilee adda addaa akkasumas immoo yaada keessan nuun ga'uu hin dagatinaa ispoonsoroonni keenya mana murtii waliigalaa Oromiyaa fi biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa guddaa galateeffannaa sadarkaa kabajaan ispoonsora sagantaa keenyaa ta'anii nu faana jiru waan ta'eef. Egaa dhaabbileen kunneen qophiiwwan kanneen akkamitti haalaan miidhagsinee daawwattoota keenya biraan geenyuutiin tumsa guddaa waan taasisaniif guddaa galateeffannaa. Amma kallattiidhaan gara sagantaa yookaan immoo waltajjii biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa ayyaana guyyaa dubartoota sababeeffachuudhaan maarchi 8 jechuudha. Akka biyyaatti akka addunyaatti kabajameera biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa immoo magaalaa Sabbataatti tibba darbe qopheessee jira. Waltajjiin kun maal fakkaata isa jedhu utuu daawwanne. Egaa waa'ee dubartoota eeguu kaasumatti guyyaa namoonni tokko ni qoosu. Guyyaan dubartoota maarchi 8 jedhamu kanaaf yookaan warra dhiiraatii jedhu. Fakkaata guyyaatti waggaatti al tokko maarchi 8 guyyaa dubartootaa yoo ta'e inni kaan kan dhiiraati jechuudha moo maal jechuudha jechuu isaaniiti. Akkasitti kan itti qoosantu jiru kun akkas jechuu akka hin taane hin beeku garuu hubannoodhuma jiru cimsuudhaaf keessumattuu qoccollaan gama dubartoota irratti qaqqabu kun hin dhaabbanne biyyootuma guddatan jedhaman keessatti illee ni jira. Kanaafiyyuu ilaalchi kun akka adeemsa keessa sirriitti fooyya'aa dhufuuf jecha hubannoo kana yaadachiisuudhaaf kan dhufu malee
guyyaan kun kan isaaniiti kan jalaatu kun qabu jechuu kan immoo guyyaan kan isaanii miti jechuu miti. Kana malees immoo dabalataan dubartoota guyyaa waggaatti al tokko qofaa kabajna jechuus miti. Dubartiin haadha warraadha, dubartiin haadhadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin nama. Dubartiin haadha warraa haadha obboleettii waan taateef qofatu hin ta'in nama ta'uu isheetiif qofa immoo kabaja addaatu ishee barbaachisa waan ta'eef. Inni guddaan keessumattuu akkuma addunyaattu namni nama ta'uu isaatiin qofadha kabaja kan argachuu qabudha. Uumaan rabbiillee kanuma jaallata. Kanaaf egaa mee gara waltajjichaatti ceenaa waltajjiin kun egaa kan inni kabajame magaalaa qulqulleessuu akkasumas immoo dhiiga namoota sababa adda addaatiin balaan irra ga'ee dhiiga dhabanii rakkataniif dhiiga arjoomuutii fi waltajjicha irratti immoo haasaa adda addaa taasisuudhaan kan inni kabajame. Kana malees immoo badhaasnis jira dubartoota jajjabeessuudhaa fi dubartoota dinagdeedhaan akka isaan of danda'an taasisuu jechuudha. Dubartiin dinagdeedhaan of dandeesse walqixxaatti biyyi dinagdeedhaan of dandeessee jechaadha gama biraatiin. Maaliif bu'uurri maatii tokko keessa jiru keessumattuu dubartiin of dandeessee dinagdeedhaan maatii ishee bulchiti taanaan maatiin sun abbaan warraa deemes jiraates yeroo kamiyyuu ni jiraata. Yeroo hedduu garuu namoonni qabeenya qaban yookaan immoo namoonni olaantummaadhaan dinagdee to'atanii jiran sunneen yoo waa tokko ta'an maatii sana jiga. Kanaafiyyuu dubartoonni gam kanaatiin cimanii deeman jechaadha. Akkuma biyyaattis dinagdeedhaan biyyi cimaa deemte jechaadha. Kanaaf isaan jajjabeessuun gara dinagdeetti akka qaban akka seeran hamilee kennuufiin baay'ee murteessaadha ta'a. Egaa biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaas kana hojjeteera waltajjii kanarratti mee guutummaa isaa waliin haa daawwannu. Kun sagantaa safuu seeraati. Maarchi 8 guyyaan dubartootaa akka addunyaatti barana yeroo 107 akka biyyaatti yeroo 42ffaaf akka Oromiyaatti immoo yeroo 24ffaaf kabajameera. Ayyaanni kun egaa falmii dubartoonni mirga isaanii kabachiisuuf falman akkasumas immoo miidhaa isaanirra ga'u ittisuudhaaf falmatan irraa ka'uudhaan murtii argatee kan kabajamu jalqabedha. Qabsoo dubartootaatiin jechuudha guyyaan kun kan inni hojiirra ooluu jalqabe. Waggaa waggaan kabajamaa jiras eddasii jalqabe. Akka naannoo Oromiyaattis abbummaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa fi qaamolee deeggartoota birootiin bitootessa 4 bara 2010 magaalaa Sabbataatti kabajamee ooleera. waltajjicha irratti aadde Wahalasheet Gabayyew itti aantuu gantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa hojiilee biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa hojjetan hedduu keessuma tajaajila haqaa dubartootaa fi daa'imman ilaalchisee qaamolee haqaa wajjin xiyyeeffannoo addaan hojjechaa akka turanii fi ammas hojjechaa akka jiran dubbatanii jiru. Haa ta'u malee garuu ammallee rakkoowwan kun saqaamu hunda barbaadan hedduu akka jiran komiiwwan sadarkaadhaan dhiyaatan irraa hubachuu danda'amee jira. Barmaatilee miidhaa geessisaniif miidhaa koorniyaa bu'uureffate irratti hojiilee qaamolee dhimmoota deeggartootaa wajjin hojjetamee bu'aan baay'ee nama jajjabeessu argamaa jira. Haa ta'u malee dhimmoonni kun darbee bifa isaanii jijjiirratanii bakka itti mul'achaa jiran immoo hubatamaa kan jiru. Kana dhabamsiisuudhaaf ganni sadarkaa biyyaatiin qabame aanaaleen keenya tokko sadaffaa gandoota keenya tokko sadaffaa naannoo keenya akka waliigalaatti naannoo keenya tokko sadaffaa kittaanaa furii malee garumsiisuurraa bilisa gochuudhaaf ganni karoorri qabamee hojjetamaa kan jiru. Kana malees dubartoota miidhaan irra ga'e fakkeenyaaf waan akka gudeeddaa, reebichaa fi kanneen kana fakkaatan yoo isaan irra ga'e hospitaalota naannichaa yookaan naannoo Oromiyaa keessa jiran 20 keessatti wal'aanuu fi dandammachiisuu haamileen isaanii akka hin tuqamne godhanii deebisuun hojii isa olaanaadha kun hojjetameera jedhan. Kan biraa qorannoo yakkaa irratti keessumaa yakka daa'immanii fi dubartoota irra ga'u addatti ittisuudhaaf jecha dubartoota yakka qoratan leenjisuun hojiilee ijoo hojjetaman keessaa muraasadha jedhaniiru. Ammas gaaffii dinagdee dubartootaa deebisuudhaaf jecha dubartoota jajjabeessuun akka barbaachisu himanii dubartoota adda duree ta'an
waltajjii Maarch 8 ayyaanni kun irratti kabajame irratti badhaasanii jiran. Keessumaa dubartoota horsiisee bulaa adda duree, qonnaan bultoota adda duree, waldaa hojii gamtaa irratti bobba'anii kan adda duree ta'an, akkasumas himaaxaa irratti bobba'anii adda duree kan ta'an, industirii gurguddoo qabaatanii bu'a qabeessa kan ta'an, keessumaa carraa hojii dubartoota biroof akkasumas namoota biroof kan uuman adda duree ta'anii badhaafamaniiru. Kun immoo dinagdee dubartootaa cimsuu irratti shoora olaanaa qaba. Walqixxummaa jechuun isa kanadha. Dubartiin dinagdeetii yoo cimte ofitti amanamtummaa waan qabaattuuf dubartii dinagdeedhaan cimsuun barbaachisaadhas jedhameera. Kan daawwataa jirtan safuu seeraati. Safuun seeraa egaa qophiiwwan isin biraan gahaa jiru keessaatii qaama dhoo hordoftanii deebitan kan dubartoota wajjin wal qabatee qopheessinedha. Egaa mirga dubartootaa kabajuu jechuun guyyaatti al tokko yookaan immoo waggaatti al tokko yaadachiisuu qofaaf osoo hin taane yeroo hundayyuu akka yaadattan kan barbaadamudha. Maalumaafuu qophii kanarraati egaa waa hedduu akka waa hubattan abdii qabna. Keessumattuu immoo maali dubartoota wajjin wal qabatee ayyaana kana kabajnu malee dhiiga kennuudhaan magaalaa qulqulleessuudhaan kabajamuun isaa immoo waa adda faayidaa biyyaafis uummataafis qabu. Keessumattuu hanqina dhiigaatiin namoonni yeroo hedduu ni du'u hospitaala keessatti. Keessumaa dubartoonnis da'umsa irratti du'uu danda'u. Dubartoonnis miidhamtoota gama kanaan jechuudha. Daa'immanis akkasuma. Kanaafiyyuu kana gochuun isaanii gama biraatiin ayyaana sana kabajanii namni hubannoon mirga dubartootaa irratti isa ta'u mirga dhala namaa irratti qabu akka cimu kan immoo akka dabalu gochuudhaan darbee gam tokkootiin immoo dhiiga arjoomuudhaan lubbuu namaa baraaruutu hojii hojjetanii jiraatu kan sirriitti kabajamuu fi qabu jechaadha. Egaa kanumaan gara qabxiitti aanutti yeroo dabarru namoonni adda addaa dandeettii walaloo barreessuu qaban, dandeettii barreeffama garaagaraa barreessuu qaban waltajjii keenya irratti dhiyaatanii koomeediis yookaan immoo qoosaa gaggabaabaa kanneen barreessuu fi haasa'uu yookaan irratti taphachuu danda'an hirmaatanii isaaniin dhiyeessaa turreerra. Ammas immoo maamila haaraa kana booda maamila keenya ammaaf garuu haaraadha. Daagim Masfin jedhama. Dandeettii walaloo barreessuu waan qabuuf gara keenya dhufee waltajjii kana irratti yookaan immoo sagantaa keenya irratti walaloo dubbisee qaba. Isa dhiyeessinaaf ka daawwattoota keenya. Kabajaa fi safuu Oromoon qabu. Oromoon aadaamaan yoo kabajaaf jaalalaan eessattiyyuu wal ga'e xiqqaan guddaaf ol jedha teessuma irraa ol ka'e. Eebba wal saameetu dura isaaf naqata, eebbaafuu dheebotee abaarsa baqata. Guddinas waliif awwee walirraa jibba deega, gaarummaa waliif himuu arrabarra waleega. Jaalala isaa baasee waliif ibsuuf jedheetu isa taa'u miti yoo walitti dhufe nagaa wal gaafata kunoo akkana jedheetu. Nagaadhaa alaawaatiin kee, manaamaatiin kee, ollaan keellee jedha harka walitti laatee walis iyyaafata yoo dhibeen jiraate. Mana ilmaan kee hundi gurguddoonis warri xixiqqaan wayii jajjabaatti adaraa dhabaaf dhibeen ooma'ii. Haati warraa keellee akkam jajjabaatu wal argaanuun dhibee wagabbaa ishee nyaatu. Horiinis ooyiruu dheeddee nagaan baatee galtee guuttee beeksifattee ilmoo gaarii dhaltee. Jabbiinis burraaqxee itti tolee boontee kan ormaataaf taatee kaan geessee siif qottee jedheetu nagaa wal gaafata. Ollaa kee abbaa baluu tokkollee dheengaddan micheessiti mogolee isaan buuftee midhaan itti hadheessiti. Jedhu hubattee taalaata amma wayyaa fi yaabbee baay'ee garaana nyaata gaafas jarjareen darbe. Jedha Oromoon durumaan tooraan yeroo eegalu aasaa seensa waa hundaarraa maatii hanga ollaatti horii hanga namaatti nagaa walitti kaasaa. Kana booda waan garaa hiikee walitti yaasa. Anis waan abboonni keenya nuuf ka'an kaleessa qotee hin awwaalu mul'isuuf maleessa. Oromoon seera qaba, seera jabaa. Oromoon gadaan bula, Oromoon seeraa fi safuu beeka. Arrara dhaabbatee isa dhufu akeeka. Humnan qaba jedhee haqa namaan dabsu, utuu ijaan ilaalu ulee seenaan cabsu. Gaarii hojjeteetu garaa nama ga'a, utuu ofii hin nyaatiin afaan nama ka'a. Namallee jaallannaan ofiin ilaallatu, du'ee bada malee xiiqii hin jaallatu. Maarree anis hin daganne xiqqaadhaaf guddaan martuu, lammii koo bakka jirtanitti ashamaa akkam naguma jirtu.
lammii kootu akka fakkeenyaatti michii wayii si dha'e sitti tolee gammaddee ati raftee hin bultuu ta'e iddoo kee na dhukkuba anis hin rafuu danda'e. Utuu iji kee lamaan imimmaan roobsaa jiru ani immoo ilkaan yaasee kolfuu hin danda'u yaa turu. Yeroo yaadni si jeequ anas yaadatu jeeqa karaa qaxxaamurtee foolii fuudhee tan beeka. Yeroo ti kuftee cabdu anis qarxamiin caba kanaafin si jaalladhee akkan siif ta'u dhaba. Wanti si gammachiisu anas ni gammachiisa. Wanti si gaddisiisu anas ni gaddisiisa. Wanti ati hin jaallanne nattis amma raqaati. Fakkeessaaf hin dubbadhu Oromoo kun waan haqaati. Shira roorroon xaxu situ futtaasa hiika. Gaara da'oo amootaa situ mancaasee diiga. Yartuu itti himnaan diddu situ afaan qabachiisa. Lafeen qaama suphee situ saba kabachiisa. Karra eenyummaa danqarame si kan saaqee banu. Siin boollaa bahee mul'ata seenaan gootota danuu. Wanta ati gadi dhaabdu waan akka sibiila dhommoqee hin cabneeti. Wanta ati keessa hin jirre akka ittoo tolfamee ashaboo hin qabneeti. Yaada hubannoon toleen tokkoomi tokko ta'i. Ishee si fakkaattee saba kee adda diigdu of gidduudhaa dha'i. Yoo adda adda baanee dinne wal dhaga'uu farda keenyatu gulufee bakka yaanne hin ga'u. Muuxannoo boriitii mudannoon kaleessaa qeerroo gadheef gaarii seccaa of keessaa. Kanaaf bakka jirtanitti abdiin kutatinaa. Kutannoodhaan baa gufuu hin gufatinaa. Jechaa fi gochaan waliin madeessinaa. Waan xiqqoo ilaaltanii walirraan dheessinaa. Akka kaayyoo sabaa galmaan geessanitti jaalala baay'isaa gidduu keessanitti. Egaa hunda ta'uu baatus waa muraasa ibseera. Waa irraa barattu daawwadhaa sagantaa safuu seeraa. Galatoomaa Sheekaa. Ahmed Mahammad godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanii immoo jarri sirna shari'aatii wal fuudhanii daa'imman sadii walirraa qabu. Haati warraa hiikaa barbaadde mana murtii dhaqxeetti mana murtii idilee dhaqxe abbaa warraa hiikaan barbaanne garuu immoo yoo ta'es akkuma shari'aa wal fuune shari'aadhaan nuti waliikne wayyuu jedhee gaafatee jira. Seerri maal jedha kanarratti kan jedhu immoo gaafatee jira. Maal jettu? Shari'aan kun hiikaa kana akkaataa itti hidhutu jira. Aayaata hidhamuutu jira. Akkaataa amantii ilaalchise. Qur'aana hidhamuutu jira kawaasi hoosan qara'an. Akkuma san wayittii diiganillee ulaagaa akkasii qaba. Diiggaa qofa otoo hin taane keessi isaa xalaaqa racii jedhanii, xalaaqa baay'inaa jedhanii, xalaaqa eegana ammoo akkanatti qoodanii addaan jiran. Xalaaqa raj'iyyiin kam yoo jenne hiikaa hiikee eega hiikee deeffatuun danda'amu jira. Hiikaa hiikee deeffatuun hin danda'amne jira. Gonkumaa namni sun itti deebi'uun hin danda'amne jira. Ulaagaa wayii haga guututti ulaagaa qaba. Kanaaf abbaan amantii ka'asitti akka itti hiikusan waan beekuuf hiikaa takkaatu jira, hiikaa lamaatu jira. Hiikaa sadaffaa inuu hin jibbama. Yoo kasanillee godhu taate immoo waan hordofsiisutu jira. Kana baalaamoyaan waan kana ogeessi waan kana sirri beeku abbaa amantii mana murtii shari'aa waan ta'eef shari'aan islaamaa ka jedhu ni kenni ka bu'uu danda'u mana murtii shari'aatii jedha. Maaliif kan hundaa qixaata godha rabbiin akka gaa'ila diiggaa itti namni hin jarjarreef wanni ulaagaa kan hunda akkana shari'aan tokko lama sadi jedhee naquuf akka gaa'ila diiggatti namni hin jarjarreef ulaagaa kan akkanatti amantiin kaa'e. Ulaagaa kana ka beeku ka ogeessa shari'aa ogeessa qur'aana beeku ka hadiisa waan rasuulli jedhan beeku isa beeka waan ta'eef xalaayni kun gosa kami akaakoo kan qabaa addaan baasee akka hadiisa qur'aanni kaayetti beeka waan ta'eef isa malee ni kenni hin bu'uu mana murtii shari'aa dhaqanii buusuu qabanii jedhan. Garuu olomaan islaamaa kanarratti baay'ee jinqame. Biyya dhihaa fa'aatti bakka manni murtii shari'aan jirretti hoo maal ta'a ka jedhullee furmaata sooleeshinii isaa lafa kaa'anii jiran. Maal ta'uu qaba manni murtii yookaan diiguu danda'a isallee sooleeshinii biyya Orobaatiif kaa'anii jiran akkamitti akka hiikamu. Inni maal ta'a shartii mana murtii idilee dhaqanii ni kenni bu'uu danda'uun yoo ulaagaa guuttate. Ulaagaan maal? Isa waamanii isillee waamanii himataa himatamtu. Ati gallakkise yoo jedhaniini inni gallakkise jedhee yookiin barruun dhiyeesse yookiin afaanumaanuu
abbaa seeraa dura dhaabatee hiike yoo jedhe ni kenniin bu'a. Guyyaa kana tokko cata ni kenniin bu'a. Isa hiike ka. Hiike ayyoo inni jedhe. Lammaffaa bakka manatti wal hiikanii akka reefu mucayyoo reef cinaasan jettanii san manatti hiikee wal hiikkaasaniif mirkaneeffatuu mana murtii idileetirraa yoo barbaade anaafisiin gaa'illi kenna addaan diigamechuu mana murtii idileetirraa mirkaneeffatu yoo barbaade xalayaan mirkaneeffannaa hiikkaa akka kennamuuf dhaqanii mana murtii idilee gaafachuu shari'aan hin geessa. Akkaataa kana lammanii waan hin tahin oluma ka'anii ati hiiki anillee si hiike jechuun ulaagawwan reefii kun hin daangessa akkaataa shari'aatitti. Kanaafuu wanni obboleessa keenya obboleettii islaamatillee ka ala jiruuf biyya jirullee dhaamnu eegi rabbitti amanee qur'aana kana jala deeme hiikkaa yoo raawwatuu barbaadame mana murtii shari'aa dhaqanii akaakoo reefii kan addaan baasee inni waan beekuuf achitti hiikkan isaanii yoo raawwate gaariidha achitti haa raawwatamuu ka jedhu qabna. Amma immoo gara yaada daawwattootaatti dabarru daawwattoonni yaada isaanii nuun ga'an hedduudha. Faaxumaa Kamaal Jimmaa aanaa Aggaaroorraa eeyyamni yeroo da'umsaa ji'a 4 jedhamee ture dubartootaa fi labsameerasi. Waajjirri siviil sarviisii immoo labsiin nu bira hin geenye nuun qaqqabne jechaati jiru. Daa'ima wajjin rakkachaa jira. Maal gochuu qabna gaaffii jedhu gaafataniiru. Isa kanas gadi bu'eera moo gadi hin buune dhugumaa nama baay'ee gaafate kan obbo Alamaayyoonis godina Jimmaati gaaffii kana wajjin wal fakkaatu yeroo boqonnaa da'umsa daa'immanii wajjin yeroo boqonnaa da'umsa dubartootaa wajjin wal qabate kan gaafatantu jira. Gaaffii akkasii wajjin wal qabate amma fakkeenyaaf labsiin tokko dhufe mootummaan raggaasee jennaan erga labsiin sun ragga'eeti. Maal eni tireessa kamiitiin deema isaan bira? Miilaan malee eni tireen gaariidha. Maal eni tireen odafee gaa. Finfinnee irraa ammachi ga'utti miilaan deemamoo hin jettu. Kan bira Tollaanii Wadaajoo jedhama godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Goroorraa eeyyamni da'umsaa kan dubartootaa gara keenya hin geenye hojiirra oolle maaliifi? Nama baay'ee gaafataa jira jechuudha. Gara keenya hin geenye guusa dhummoo gam tokkootiin abbaa warraa eeyyaman argatu hiika. Kan dubartoota addatti baaseera waan ta'eef. Dubartootaaf biyyaalee tokko tokko keessatti waggaa 2 ka'a eeyyaman ni jirani. Dhiiraaf immoo ji'a 6 ka'a eeyyaman ni jira. Dubartiin tokko haati warraansaa yoo deesse isaaf ji'a 6 eeyyama kennuuf. Isheef waggaa tokko? Waggaa 2 kennuuf biyyaalee tokko tokko keessatti. Kun maaliifi xiyyeeffannoo isaan daa'imma isaaniif kennan. Dhaloonni dhufu kuni keessumattuu daa'imni biyya keessattis seeraan kan jiru hanga ji'a 6tti harma hodhuu qabdi. Harma haadhaa argachuu qabu hodhuu qabu. Kanaaf jecha ji'a 6 kan eeyyamaniif. Garuu immoo dhiirri kunis immoo yoo mana keessa oole haati warraan deessee jirti jennaan yeroo baay'ee isaan hojjettuu mana waan akkasii kan yookaan immoo fira fidanii caaraan isaan itti fayyadamanis hin jiru. Kunuunsuudhaaf jechuudha daa'imaa fi haadha warraasaa. Daa'imas haadha warraasaas kunuunsa waan ta'eef eeyyamni kenna biyya keenyatti illee jiran guyyaa 5 waan akkasii itti fakkaatu 3. Keenya amma mee dhiisime haafu amma mootummaa eeyyama kennitee fi abbaan warraa biyya keenyaa dhuguma gola lixee hojii hojjetee marqaa marqee haadha warraasaa nyaachisa mee jedhana dhuguma warri marqaa marqitanii haadha warraa keessa nyaachistan eeyyamni isinii kenname yoo jirtu ta'e isin badhaasna inni. Kanneen foddaa televezyiinii keessaniin OBN daawwataa turtan hundi keessan guddaa isin galateeffanna. Sagantaan keenya dilbata sa'aatii kana yeroo hundumaa akkasumas immoo roobii sa'aatii booda irra deebiidhaan dhiyaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan hundumaa dhimma seeraa irratti akkuma amma dhiyeessaa turre tun dhoksin nuun ga'a. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Laamuda Janee fi Zinnaa Sholaanii Doorsis akkasumas ogeessaa kaameeraa keenya Roobeeraa Girmaa wajjin kan isinii wajjin turre nudha. Isinis bakka garaa garaa teessanii nu wajjin turtaniitu guddaa isin galateeffanna. Torban kun torban gaarii, torban gammachuu, torban nagaa akkasiniif ta'u hawwina. Nagaa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safu sera.
safu 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 sera safu sera safu sera safu sera